Okay, akkam jirtu hordoftoota kiyyaa. Aramoo mata duree tokko isinii qabadhee dhufee jira. Mata dureen kuni akkamittiin sammuun keenya wanta poozitiivaa ta'e qofa yaaduu danda'a. Yookiin immoo akkamittiin wanta gochuu barbaanne tokko karaa poozitiivaa ta'e yookiin karaa hin ta'a jechuudha. Wanta gochuu barbaanne tokko taamuudhaan akkamitti akka gochuu dandeenyu irratti yaadota gaggabaabaa isinii kennuun barbaadaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko ka'ee karoora tokko baafata, waa tokko galmaan ga'uu barbaada. Gaafa sana akkamittiin sammuu keenya keessaa daawwatii yookiin fakkii tokko malee wanticha akka inni to'atamanii gochuu dandeenya. Wantoota gochuu dandeenya. Pointii sadii yookiin tuqaalee sadii isinii kenna. Tuqaaleen kuni akka foormulaati saayikooloojii keessattis ta'ee normally akkasumatti illee jireenyuma keessatti lifestyle keessatti illee wanta apply ta'uu danda'udha jechuudha. Yeroo baay'ee akkuma beekamu namni hundumtuu amantii qaba. Amantii isaa keessatti immoo wanta kadhatu qaba. Wanta itti galateeffatu qaba yeroo wanti tokko ta'uuf immoo jechuudha. Egaa akkuma kadhataa fi galatii jiru achi keessa immoo gaaffileen karaa kadhataadhaan dhiyaatan fakkeenyaaf wanta karoora qabnu tokko kaayyoo qabnu tokko akka siif ta'u waaqa kamitti amantee jechuudha kadhataa jechuudha. Egaa isheen kun prayers wanti jennu yookiin prayerize jechuu dandeenya verbiidhaan jechuudha. Kuni maal ibsaa sammuu keenya amansiisuu yookiin fudhachuu waan ta'e ofirratti moosisuu waaqa kamiyyuu haa ta'u waaqa qabaachuun murteessaadha jechuudha. Wanta goonu keessatti wanta raawwannu keessatti waaqni keenya kamiyyuu haa ta'u amantii kamirraa yoo ta'u waaqa ta'e akka nu caalu akka waa gochuu danda'u sammuu keenya gaafa amansiisnu achi jalatti bitamuu dandeenya jechuudha. Gaafa kana wanti nuti goonu hundumaayyuu isa keessatti amannaa jechuudha. Isa gochuu danda'a, tunaaf raawwachuu danda'a jennis karaa kanaan wanta galma qabu kaayyoo qabu sana bira ga'uu dandeenya jechuudha. Lammaffaan pointii lammaffaan jalqabaa kadhannaadha isaan jedheera. Akka nuti wanta milkeessinu kan nu godhu keessaa inni lammaffaan wanta kadhatu sana sammuu keenya keessatti sirriitti mul'isuu danda'u yookiin imeejii mataa isaa danda'e qabna jechuudha. Gaafa imeejii keenya fakkeenyaaf namni nan kufa jedhu kuun isaanii namni nan darbu jedhu darbuun isaanii namni nan mo'a jedhu mo'achuun isaanii namni immoo nan mo'ama jedhu mo'amaa jechuudha. Maaliif ofirratti moosistee inni karaa biraatti jechuun kee sammuu kee irratti wanti kufaatiin dadhabbiin walitti hafuun namaa gadi ta'uun kan wantoonni akkasii sirratti gaafa sammuu keessatti mo'anii sirratti hojjechuu jalqabu yookiin hojii roobuu jalqabu jechuudha. Gaafa immoo akkuma kana faallaa isaa ifa yaadduu, cimina yaadduu, caaluu yaadduu, galma ga'uu yaadduu, fagoo deemuu yaadduu, karoora guddaa baastu karoorichaaf akka hojjetu godha sammuu isaaf of kakaasa malee waa'een kufaatii wantoonni akkasii hin dhaga'amu. Kanaaf sammuu kee keessatti yeroo hundumaa wanta hojjetu tokko imeejii isaa qaba. Imeejicha laaltee gara duraatti waan deemtu, piikcharii sana laaltee gara duraatti waan deemuu dandeessu jechuudha. Inni sadaffaa fi inni dhumaa wanta hojjettu sana gumsuudhaaf hojjechuu, dhugaa gochuudhaaf jechuudha. Kadhatteetta imeejisa sammuu kee keessatti fudhatteetta kana booda maal goota dhugaa gochuudhaaf hojjetaa jechuudha. Gaafa nu fakkaata viidiyoon faarraa kana sadan hojii jiran karoora kamiyyuu kaayyoo qaba.